Guyyaa irraa immoo dhimma obboleessa keenya faarfataa Daawit Morkaa kanarraanii waa dubbachuu barbaadee ture. Akkuma suuraa asirratti argitan kana kanaan dura intala kanaaf hiriyaa jaalalaa turanii gaa'ilaaf wal qopheessaa turanii yeroo qophii gaa'ila isaanii akka ture dhageen ture. Miidiyaa kanarras namooti waan meeqana naannessaa jiru. Asirratti kanan dubbachuu barbaade. Deevaafis isheefis waan dubbadhuun qabaa dhaggeeffataa waan dhaggeeffachaa jirtaniifis wanta dubbadhuun hin qabaanii jalqaba irratti deevaadhaa fi intalli kun gara jireenya kee kan isheen dhuftee fi waa si barsiisuudhaaf gara jireenya kee dhuftee callisee namni gara jireenya dhala namaa naqu jireenya kee keessatti shamara tokko gaafa jaallattu gaafa hariiroo gaa'ilaatiif adeemtu tokkiin walii taataa tokkiin waliin taatu isa kana situ beekamti waaqayyootu murteessaa. Innaa garuu adeemsa sana keessatti isheerraa waan baruu qabanni akkuma kana isheen immoo isarraa waan bartu waan mataa ishee danda'e hin qabaattiin jireenya hafuuraatti ta'u jireenya fooniitti ta'u maal ta'u waan kamiin yoo ta'u waan irraa bartu hin qabaatti. Akkuma kana dhaggeeffattootii kana dhaggeeffachaa jirtanii hiriyaa waliin qabdan keessatti gaa'ela qabdan keessatti ijoollee maqabdan illee keessatti jireenyuma jiraattan kamiin keessatti iyyuu namni gara jireenya keessanii dhufu waa sin barsiisu malee hin bahu. Kanaaf intalli kun abbaa qabeenyaa barbaaddetti ishee hirmuu dandeessi mirga isheedha. Deevaarraa deemuun ishee isa jalqabaa irratti waaqayyoo nama har'a jireenya isaa keessatti maallaqatti hidhamaa ta'e jireenya ofiirraa waaqayyoo nama akkasii deemsisuunsaa gaariidha. Maybe isa kanayyuu murteessuun sababni isaa tokkiin qabeenyaa duwwaa miti gurbaama kanayyuu jaallatteetti deevaarra ta'uus danda'a. Isa kanan beennu maallaqaaf yoo ta'e garuu boris deevaa gantee deemuun seenafuu baga deemteen jedha. Akkuma kana obboleettiin keenya iddoo jirtutti gaa'ela dhugaa keessa akkati jiraattu siidhaamuu nan barbaada. Viidiyoo kana ishee biraanis naa ga'anii kanan siidhaamuu barbaadu obboleessa keenya amma wajjiniin qubeelaa godhatte kana keessatti jireenya dhugaa ta'e dhaabbataa ta'e tokko walii wajjin jiraadhaa. Hidhamni kee maallaqa irratti hin ta'inii bareedina irratti hin ta'inii beekumsaa beekumtii irratti hin ta'inii jaalala isa dhugaa ta'e qabaadhuu fi haadha manaa gaarii ogeettii ta'ii deeva ati immoo waaqayyo nama sii qopheesse hin nabduu. Walumaa gala kanatti fakkaataa waggaa 7 waggaa 8 nama jaallachuun gaa'ela nama naafsisuu ji'a tokko ji'a lama walitti haasa'uunis gaa'ela malee nama hambisuu akka utuu waliin fuudhanii nafanii walumaa gala dheerinni waggoota gaa'ela murteessuu gabaabinni ji'ootaas gaa'ela murteessuu gaa'ellee harka waaqayyoo yoo keessa jiraate qofaadha. Jireenya keessan keessa gaa'ela keessan keessa mana keessan keessa waan qabattanii sochootan keessa keessumaa keessatti gaa'ela keessan keessa harka waaqayyoo hin dhibamin isiniin jedha. Koppiliinkii sheerii godhaa dhaloota biraan. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo dhiifama. Viidiyoo kana kadhatarra ture waraabe xinnoose dadhabee waan jiruufidha. Mee sa'aatii kana immoo faarfataa Daawit Morkaarraan seexana dhorka. Kana jechuun wangootatu nama ayyaanaatti dutaa jira dheeni. Maal haasa'uun barbaada xinnoo goddanyaa isaa turtee jaalallee isaa turtee amma garuu guduunfaatti furtee gara sabbaa qabeenyaa qabutti gortee jettanii haasoftu karaa Feesbuukis karaa TikTokis nan arga. Baay'ee gaariidha. Ana kun nan gaddisiisu. Arginees keessa dabarreerra simannaa duwwaa miti. Gatamuunis ganamuunis waan jiru inni kun haaraa miti. Gooftaa irratti eegale. Gooftaan dubartiidhaan ganame osoo hin taane Yihudaadhaan ganame. Gaafan akka jedhu immoo obboloonna kee shamarranii fi namoota amma gaa'elatti hin galle jechaan jiru. Nama hundumaatii fi karaan kun garaan kun hin kennamne. Garuu maal jechuun barbaada Daawit Morkaa qabeenya isa olii qaba. Isa olii qaba. Qabeenya shabaaqula guuranii gadhiisitti jiraatanii sassaabanii ittiin qajeelota ittiin qofaan hin qabu. Kanaafi Daawitiin kan isin hubattan hafuuraan kan isin jaalalleedha itti bor gaa'ela taatuuf kan isin hubattus hafuuraan
nama fuuraa hubata. Namni fooniif deemu garuu nama fuuraa gufata. Daawit Morkaa eebba guddaa baata. Nama ayyaanaati, nama kabajaati. Sagalee isaan dhageessanii qortanii biran geessanii. Hafuura inni ittiin tajaajilu iyyuu baay'ee natti tola, dhiifama naa godha. Keessi isaa nagaa qaba. Si'a tokkoon arge Bishooftuutti koonferaantii tajaajilee iddoo tokkotti misaa nyaatanii ba'an. Iddoo sanatti arge. Tasgabbaa namaati. Kan warqee caalmaa qabeenya caalmaa maatii sammuu qabeenya caaluun qabaniin guddate. Gola Waaqayyoon beekutti guddate, jilbeenfatee guddate, Waaqa harkaa ergama fudhate. Fiigicha addunyaa dhiiseetu fiigicha Waaqayyootiif har'a gantuudhaan miidhamu. Nama akkasiiti. Burqaan isa keessa jiru danuu kan fayyisu, boris caba kan fayyisu. Nama akkasiiti wanta ta'eef Daawit Morkaa qabeenya shabaaqula dikee dhaan kan karaa dhaabatus miti, kan kanaan dhaamatus miti, kan kanaaf gaddee onneensaa tuqamus miti, kan kanaaf gaddee dudduuba deebi'ee gooftaansaa itti gaddu miti. Kana naa beekaa. Dabalata waa'ee intalaarraa gaafa nufu macaafa keenya keessa maal jedhu beektu? Dubartii bareedduu warqee uffattu argitaniittu masirraa kan Daawit Morkaati. Garuu amma nama qabeenya qabutti, nama makiinaa gurguddaadhaan, makiinaa qarshii gurguddaadhaan jaarsolii geessee fuudhetti heerumtee jettanii haasoftu. Gaariidha inni kun. Macaafa keenyaa keessatti maa jedha beektuu Solomoon? Ogeessaaf gala dubbi'uun. Dubartiin bareeddee amala hin qabne akka warqee funyaan booyyeetti jirtuuti jedha. Irraan deebi'a. Dubartiin bareeddee amala hin qabne akka warqee funyaan booyyeetti jiruuti jedha. Amma seedhaa kan gale warqummaadha malee warqummaa ofii waan hin qabneefidha. Warqee sen akkasitti agarsiiftu sana malee warqummaa jireenyaa fi keessa warqummaa waan hin qabneef ulfinni isaanii namoota akkasii, shamarran akkasii warqummaan isaanii isa qubarra jirudha. Ofii warqee waan hin taaneef warqee lafa keessaa baheen warqee of gochuu warra jijjaraniif eenyummaan isaanii bor warqee malee akka hin geeddaramne waan beekaniif warqee barbaadu. Dabalata Yihuudaan jaallateera Yesuusiin. Gaafa jaallate wajjiniin jiraate, wajjin deddeebi'e, amma raacii gaafa argatu garuu Yesuus Kiristoosiin qarshii 30tti gurgure, du'atti isa dabarsee kenne, ofii dhaqee lafa ittiin bitate, lafa sana irratti immoo miixatee lafa dha'e, lafi sun akildaamaa lafa dhiigaa jedhame. Yesuus ergama abbaasaa xumuree gara samiitti ol ba'e, rakkinni gara Yihudaa yoo dhufu malee Yihudaan garuu hin fannifameedha. Ilaalammii ko shamarranoota si'anaa tokko yoo fudhattanii malkii malee qalbii hin qaban, warqummaa ofii waan dhabaniif warqee lafa keessaa ba'e qubatti diranii agarsiifatu. Warqee caalu keessummaadha yookaan keessaan jiraachuudha. Quba ofiitti naqachuu osoo hin taane jireenya ofii warqee godhanii nama wajjin jiraachuudha. Har'as namoonni baay'een dhiiras yoo ta'e qabeenyaadhaan dubartoota bituuf jejjeru. Dubartoonni qabeenyaadhaan bitaman hamma lukkuu gabaadhaa bitaman hin ga'an. Dubartoonni keessi isaanii warqee kan jireenyi isaanii Waaqayyo wajjin jiraatu, kan asumee miti boriif jiraatan, nama buufachuuf kan deddeebi'an keessa isaaniitu, jireenya isaaniitu, maatii isaaniitu, gola isaaniitu, jilba isaaniitu warqeedha. Kanaaf isii qubatti kaa'atan, kanaaf iddoon qaban, hin gangaban, feentiin nyaatan. Dubartoonni tokko garuu waan eenyummaan isaanii boris qabeenya barbaaduuf keessi isaanii warqee waan hin taaneef, amala gadhee waan qabaniif warqee qubatti kaa'atanii agarsiifatu. Kanaaf gaafan taa'ee ilaalu obboleettiin kun bor Daawit Morkaa sin fayyaddu, miilla sin fuusiftu, galmaanis hin geessu. Waan baay'een nu mudatee jira ijoollee karaa akkasii. Namoonni baay'een nama ayyaanaa gufachiisu, nama dibataa mufachiisu. Yeroo tokko namni Waaqayyoof jiraatu hiyyeessatti fakkaata namoota dachee kanarratti sobaan jiraatutti.
namni warqee caaluuf warqee isa hundumaa baatu waaqayyo amanee naqate garuu nama waaqayyooti. Waan lafaa arguun, waan lafaan sarbamuun, waan lafaan urgufamuun kan deemaasi. Namni kaayyoo qabu garuu haalota darbee mirga diinaa sarbee warqummaa isaa agarsiisee darba. Ergaa Phexros keessatti warqeen iyyuu ergi biddaan qorameeti jedha. Warqeen iyyuu ergi biddaan qorameeti. Akkamitti amantiin keessan inni bor jireenya isinii kennuun qoramureedha. Jireenyi keenya qoramuu qabaadha. Kanaaf Daawit morkaan fayyadus isaafis hin taatus. Kanaaf waaqayyo dafee itti qirixee lafaan na'e. Iseen jireenya warqeen qabdu quba warqee dachee keessaa baatutti baattu malee. Kanaaf warqee agarsiifataniif jireenya warqee waan hin qabneef dubartiin bareeddee amala hin qabne immoo warqee funyaan booyyeetti waan jirtuuf waa'ee nama kanaa adaraa yoo kadhattanii malee naasayina. Namoota baay'ee irra ga'eera yaada isaa argitaniittu. Hubannaa qabaachuun gaarii, ijoollee keenyaaf kadhachuun gaarii. Lamin kana booddee waaqayyo kan isaan gargaaretu, gaa'ila qabatasii kan isaan gargaaretu, gaa'ila kooti jettee jala jiraattis. Kana achi garuu jenereeshiniin ammaa gaa'ilaafan naabadhaa, gaa'ilaafan jiraadha yoo jedhe, yoo quba isaatti warqee naqate malee keessa isaa warqummaan hin jiru. Irran deebi'a. Gaa'ilaaf naa taatettee yoo fuute, dhaqiitii yookaan yoo dhabdellee lafa warqeen jiru qoti gasoo fudhadhu. Kana achi dubartii gaa'ilaaf taatu muraasa argachuu dandeessa. Warqee malee warqummaa waan hin qabneef. Sini galeera. Kanaaf sammuun nu badaa jiraay, qalbiin nu deemaa jiraay. Meeshaa maranii dhaggeeffadhaa. Warqummaan eenyummaa keenya malee warqummaan isee lafa keessaa baate ibidda lixxee qubatti nu naannoftu borattuun nurraa fuutu namni xinnoo tottoree nurraa harca'u miti warqummaan. Eenyummaan kee kan beekamu Kiristoosii wajjin nama ayyaanaa xureessite haamilee cabsite warqee uffatta osoo hin taane saayii qoyyi afariin tilebsaallesh biyyoo uffachuu dandeessa. Silezi nama ayyaanaa tuqanii hin ba'an, gaddisiisanii hin ba'an, afuura waaqa sarbitee hin baatu. Yoona pheenxeedha, yoona namoota waaqayyooti waldaa keessaa quruphisu kan amma nama ayyaana waaqayyoo xiqqeessu. Kanaaf obboleettii koo warqummaan kee eenyummaa keeti. Murteessaan lafatti itti guddatteedha. Golli kee fedha foonii barbaadu, fedha birrii barbaadu yoo taate warqeedhaaf jiraatta. Fedha namaa barbaadu yoo jettaatti garuu namaaf jiraatta. Har'a birqii ta'eera. Makiinaa biyeetii kana naannessanii warqee qubarroo ofirratti naannessanii abaaboo kana dukireeshinii waan adda addaa godhanii dukireeshinii godhanii ittiin qubeelaa wal naquun dikeedha amala kee sirreeffadhuuti jiraadhu. Gaa'illi inni caalu samiirra jira. Sheer koppiliinaan godha, riipoost naa godha. Isinin kabaja.